Hayyee ashamaa harka fuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala deeggarsaaf gargaarsa waldaa keenyaaf gochaa turtan hundaafiyyuu galata guddaa qabdu akkam jirtu nageenya keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha duraan dursee egaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala guyyaa hundaayyuu yeroo hundaayyuu haala ittiin deemuu fi haala itti jiru hunda isaa miseensota biraan ga'uun isaa ni beekama. Waan qabatamaa fi haala kallattiitiin akkasumas immoo fedhii fi sagalee miseensotaa walitti guuruudhaan filannoo miseensotaa fi fedhii miseensotaa yaada miseensotaa fudhachuudhaan immoo caalmaa sagalee isaatitti amana. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa gaafa caamsaa 12 2015 exhibition maakalii yookaan immoo jiddugala agarsiisa masqala addabaabaayii irratti walgahii galmee lakkoofsa tokko keessatti qopheessee kan ture. Gaafii miseensi fi koomentii miseensi yaadni baay'inaan waan guyyaa hojiitiin dura oole jedhaniif guyyaa gaafa 13 dilbata ganama jechaadha. Dilbata ganama sa'aatii 2 walakkaarraa kaasee miseensonni kamiyyuu magaalaa Finfinnee keessatti kan jiran kutaa magaalaa 11 keessayyuu aanolee 122 keessayyuu miseensonni jirtan hundi keessan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan karaa biraatis dhufanii fageenyarra kan turtan Finfinnee keessatti kan jiraachaa hojiidhaaf jecha kan iddoo jireenya keessanii jijjiirtanii kan karaa magaalaa kana keessa jiraachaa jirtan waraqaa eenyummaa miseensummaa keessaniitii fi akkasumas immoo abbaa sheerii kan ittiin taatan nagaya ittiin 10,000 kaffaltan qabachuudhaan walga'icha irratti harka argamtan kabajaan isin yaamna kaffaltiin karaa baazaariitiin wannu karaa waltajjiitti deemtan kaffaltiiwwan kaffaltan hin jiraatu isinis dhuftanii akka hirmaattan waamicha keenya isiniif dabarse akka argamtanii waan barbaachisaa ta'e hunda irratti marii akka gaggeessinu akkasumas jala bultii eventii keenya yookaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waggaa sadaffaa kabajeeffataa ayyaana kabajeeffannaa qabna. Kanaaf faajjii keenya waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qopheeffate hunda irrattiyyuu akka argamtaniif kabajaan waamicha keenya isin dhiyeessina. Isa kanaaf miseensonni guyyaa gaafa 27 ji'a 9ffaa jechuun guyyaa gaafa 20 jennee kan turre gaafa 27tti dabarfinee jirra. Sababni isaatis caamsaa 20 akkuma beekamu seenaa namoota biraa qabata. Seenaa namoota biraatiin walirra bu'ee jira. Keenyas silaa guyyaa gaafa 13 irratti kan ta'uu qabudha. Akka magaalaa Finfinneetti kabajachuu isaa hin calqabna. Paanaal wuyitii marii paanaaliidha calqabnee jirra hin gadda. Ammas paanaalii irratti mariin ittiin fufa. Guyyaa kabaja keenya immoo guyyaa gaafa 13dha. Akka magaalaa Finfinneetti miseensonni magaalaa Finfinneedha wajjin hin gaggeessina. Isuma sababeeffachuudhaan jechaadha jala bultii marii jala bultii paanaaliitiin wal qabateeti. Akkasumas koominiitiin guyyaa akkanaati irratti kallattiidhaan laaviidhaan UTV irratti hin hordoftu warri fagoo jirtan laaviidhaan isiniif gala TikTokiin keenyas laaviidhaan isiniif gala akkasumas immoo marii miidiyaa Ameerikaan irraa DC irraa Washington DC irraa kan tamsaasa'u achirraayis liinkiidhaan isiniif galchina marii miidiyaa fi akkasumas waldaa dargaggoota caffee miidiyaa irratti miidiyaan lamaan isaanii liinkii irratti hin gala akkasumas immoo magaalaa Finfinneetti fi akkasumas iskireenii adda addaatti irratti akka biyyaatitti mariin achi keessaa kallattii isiniif tamsaasa. Egaa Prime miidiyaadhaanis Prime televezyiiniidhaanis kallattii isiniif tamsaasama. Kanaaf laavii sirriitti miidiyoolee 41 hin fayyadamna. Guyyaa gaafa 13 ji'a 9ffaa 2015 kanarratti isiniif dabarsina. Akkasumas immoo egaa guyyaa gaafa eventiin keenya calqaba dhumaa hangafa barkumeedha galma barkumeetitti gaggeessuun keenya dirqamaadha. Miseensi kumni wayiidha martu akkasumas kabajamuun keessummoonni kabajamtoota muummicha ministeeraa dabalatee pirezidaantota naannolee Itoophiyaadha martu isaanii naannolee 11 irraa'u dabalatee akkasumas immoo itti gaafatamtoota dargaggoof ispoortii naannolee biraatirras kan jiran keessummaa kabajaatiin hin argamu dippiloomaatonni hin argamu akkasumas walistoonni adda addaa hin argamu vaandiin hin argama faarruun waldaatis guyyaa san ni mirkana isaa asitti garuu guyyaa gaafa 20tti ammas kitaaba urjii fakkeenya dhalootaa kan jedhu tokko kan barreessine jirra isas kanan barreesse seenaa irratti ani daame itti deema ni ebbisiisna jechaadha. Kanaatiif iyyuu akka danda'ama ta'een dookumentariin adda addaa dhiyaata walumaan itti deemna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jaarmiyaalee cimaa jaarmiyaalee saba isaa fakkaatu an isa madaalu saba isaa madaalu ta'ee gadi ba'aa jira. Kanaaf isinis kabajamtoonniif jaalatamtoonni
hordoftoonni miidiyaa keenyattis kan taatan bifa kanaan jabaadhaa cimaadha koottaa wajjin hojjanna jedha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala koottaa waliin haa ijaaramu koottaa waliin haa hojjannu koottaa walirraa muuxannoo haa qoodannu koottaa wal qabannee mixinirree wal qabattee laga ceetii quncee wal footeet arba hiiti koottaanus wal qabannee hiyyummaa keenya mo'annu egaa wannoonni adda addaa biyya alaatirraas biyya keessaayis odeeffannoo wannoonni gugguurannu jira community ijaarama jaarmaalee cimaa diaspora waldaalee diasporaadhaa nama 700 kan siqu ijaarree jirra isaan kunis immoo sirriitti odeeffannoo adda addaa diinni keenya biyya keessa jiru shira akkamiin mara kan jedhu sirriitti waan hundaayyuu guurrachaa jirra isas qindeessinee kan karaa miidiyaatiin uummata keenya biraan geenyu ta'a ammaaf garuu gara ijaarama waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin diinagdee qofa jiddu gala godhachuudhaan akkamitti dorgomummaa isaa dorgomuu isaatii fi injifannoo isaa akkamitti mimmi'eeffata kan jedhu irratti wal qabatee sirriitti deemaa jirra waan ta'eef jabaadhaa cimaa waaqni achiin nu haa ga'u warri fagoorra jirtan immoo obsa godhadhaa nu eeggadhaa gaafa ifantititti akkamitti akka isin simatan akkamitti akka isin bulfatan akkamitti akka isin keessummeeffatan miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan magaalaa Finfinnee keessa jiru humdisaa orienteeshinii guyyaa gaafa saniin fudhata miseensi tokko magaalaa Finfinnee keessa kan jiru miseensa 3 hamni Oromiyaa irraa dhufu of jala bulchuu qaba of bira bulfatee wajjin turee bariituu deemuu qaba egaa dargaggeewwan baay'een isaanii tanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti wal gaa'u barkumeetti addaan ba'u karaa ittiin ba'an karaa ittiin galan hin beekani amma garuu kan keenya waldaan keenya immoo dirqama adda ta'uu kan qabu miseensonni magaalaa Finfinnee keessa jiru miseensa tokko miseensa 3 akka guyyaa tokko bulchuuf orienteeshiniin guyyaa gaafa 13 ji'a 9ffaadhaan isiniif kennama galata guddaa qabdu jabaadhaa cimaa wal biraa dhaabbannu sagalee walii haa taanu jabaadhaa galatooma horaa bulaa leebanaa